gara nagaa deebisaa qabaatu jedhu hedduu yaadni keessan naa galaa naatti tola. Haa ta'u malee gaafii kan qabu akkuma Prime Minister biyya sanitti waamee jedheetti fayyadamanillee maqoota waamu kana waraabessa eeggaddaatti jira humna afur jira biyya san keessa akka ilaalutti inni tokko waraabessa kalee biyyattii san nyaataa ture kan eeggaddaati kakaleessati humna biraan mootu humna waraabessa ayyoo keessaa ba'e kadiinatti darbiraa ture inni afuraffaan mootu miidiyaa biyya saniiti illiiti biyya saniiti fi miidiyaa biyya saniiti warra qawwee hidhateen alatti waan isaan oofaa jiran nullee isinillee argaa jirtan mootummaan kun gaafa isin biyyaa baatan irraa eegaltanii namni meeqa akka ture isinis gurraa qabdan nus gurraa qabna namni du'aa jira dhukaasni dhaabataan jiru uummanni keenya dararamaa jira isin mee kabiraa mootummaan Eertiraa biyya kana keessa seenee biyya kana jeeqaa jira bakkee humni kumuluun itti hirmaatee oduu kaalaa ittiin daballe humni kumuluun itti hirmaatee mootummaa wiilingii xiqqishullee hin argisiifnetti mee akkuma gootanii biyya san namni hunduu dhufaasa dhaabee walitti dhufee haasa'ee hiree murteessinee Oromoof gara tokko goonaa ka jettan kana akkamitti mee of qopheessitanii jirtanii haala kana akkamitti walitti fiduu dandeettan warra bakkee gurguddaa bakkee haganaa dhaabatee ka jedhu kabiraa kanaan dura akkuma beekamutti yeroo asin dura irratti Jawaar keenya dhaaba Oromoo yoo mataa dadhabne luka walitti hiinaa jettee turte waan irra caalaa ima beeynallee haa ta'u mootuu an akka yaada kiyyaatti akka Kadiiritti nama tokkollee xiqqeessuuf osoo hin ta'in namoonni as keessatti xaarii guddaa qaban baay'ee jira maaltu ta'ee jennaan Oromoo bakkee tokko dhaabachuu dadhabe uummanni Oromoo yeroo hundaayyuu waan hogganoonni keenya godhan waan hayyoonni keenya godhan wajjin hirmaannee wajjin qoodamnee wajjin du'aa jirra hayyoota keenya yookaan hogganoota dhaaba keenya maaltu walitti fidee tokko godhuu dadhabsiise an akka yaada nama tokkootitti yoo Oromoo bakka tokkoon dhaabatin rakkoo guddaadhaa ka jedhu kabiraa waa'ee miidiyaa keenyatti miidiyaan takkittiin nu qabnu cufamtee jirti humnuma ittiin garbaatanii dubbattanii uummatuma keessaniin iyyuu walqunnamtan hin qabdanii hegereen keessan immoo maal tayaa ka jedhu asumarratti mahimaa takka gabaabaa mahimaa keetiin hin deemaa namicha tuulu roobni itti dhufee manni itti dhimmisaa guyyaa mara yaa rabbii kiyyaa yaa rabbii kiyyaa yaa rabbi aduu manarraa caamii kabadhaa mana kiyyaa jedhe didicha esi dhageessise hanga esi argisiise kana caalaa gabbu'ee mana siin qabuu jedhee hegeree keessanillee baay'ee nu yaachisa nabseen keessa waa ta'uu mootu uummanni Oromoo miidhamuudhaan kunillee itti yaadamuu qaba yaadamuu qabaadhe gara boodaa itti deebi'a galatoomaa ulfaadhaa waa bulaa. guyyaa takkaafis daqiiqaa takkaafis keessattuu maqaa keessan usun kaamne maqaa Jawaar usun kaamne walleen beeknu abbaan mana yoo bakka dalagaallee jiraate maal argite waa'ee Jawaar maaltu jira jira nagaa rabbiin bakka isin baase isin jedha dhaamsa isaatti isin gaa jechuudha yeroo kaamne itaan sunaan gaafis yoo ta'e bakka baay'eetti ka'ee jira gaafii baay'ee jira yeroo baay'ee harka hedduu isna jechuudhaaf keessattuu obbo Jawaariin yeroo baay'ee sirratti yaalanii jiranii ammas biyya san walitti fidanii nagaa buusuudhaan egereen keessan hundura lubbuu keessaniif akkamitti maal abdattaniiti jedha gaafiin kiyya tokkana lammaffaa ammoo yaadan qaba kan ammoo uummata Oromoo maraaf dubbadha uummanni Oromoo akka yaada kiyyaati hayyoota kiyya isinirra beekeetii miti yeroo ammaa kan akkana fakkaatuuf bakka afur jira tokko sirna diina nama nyaataa kan
kan harka dhiigaan qabatee ummata Oromoo dhiiga isaan bishaan godhe sirnaan mangoorra jiru kanaa jechuudha. Tokko inni lammataa ammootu warra garaaf bitamee yeroo isin mana hidhaa keessa jirtanitti hayyoota bara wayyaanee isin waliin qabsaa'aa turani yoom mataa walitti qabaniitiin dubbatani yoom waan jedhani yoom gadi baan jedhaa eegaa turre. Erga isin gadi baatanii uummatatti mul'attanii ammootu feesbuukii irra ta'aniitiin waan jedhaa turan isinis hin beektani sabni bal'aan hin beekaa jechuudha. Warra garaaf bitameetiin yaada kana dabarsu. Gaaffii qofa please. Gaaffii qofa. Hin gabaabsa. Yaada gaaffii keetti deemu. Hin gabaabsa gaaffii baay'ee hin qabu. Inni lammataa ammoo warra garbummaa dirree kalmataa jiru yaa Oromoo. Yoos adda bilisummaaf kan gargaartan taate adda bilisummaa Oromoof kan gargaartan taate itti cichaatii dhaabbadha garbummaa kan hiddaan ofirraan buqqisa yoo karaa jawaarfa jedhanis isin baasu taate karaa kana irra dhaabadhaati wal duuka deemaa walii gurguratinaati garbummaa kana sirna dhiiga namaa bishaan godhe kana ofirraa buqqisaa isin jedha dhaamsa qabu gaafiin kiyya akkuma sanii kana saba Oromoo hundaaf dubbadhaa jechuudha. Warra garbummaa jibbuuf warra dhiigni akka bishaan hin taane jibbusaniif jedha. Oromoo yoo falmattan wayyaanee hagasgeetu sanuu hin kuffiftanii sirna kana sirna Abiy Ahmed waggaa 4 gad dhaabate kas yeroo tokko ijoollee keessa qabadhaa alarmii gadi amallaqa hin qabne karree waan dubbatu silaa yaadni isaa kan yaada qotee bulaan burqisiisuu hin geenne burqisiisu olitti kan burqisiisu haasofni isaa kan dubbatu kan fakkaatu kuffisuun dadhabdanii wal qabadhaa dhaabbadhaa jedha galatoomaa waan na dhageeffatini carraa kanallee naa kennu keessanii ulfaadhaa isin jedha baga rabbiin isin baase jedha itti dabalee. warri exitiidhaaf paarkiingii wanna tikeeta barbaadan isin qoodaa jiraaf qaadamne wannaan jedhu kennisan tiket Oromoon emergency glory godheta glory godheta सब इजोले तो वाई तो क्या है ओमा भी क्या naga man Oromo naga man Oromo naga naga di rumah warga Juni tahu malah jadi umat Oromo bukan tahu dan ahli apa kerana ada ahli saya sudah dengar jadi umat Oromo bukan tahu ni dan ahli mali itu mootummaan biyya sanis ta'eeti in history mootummaa qawwetti amanu biyyattiin suni karaa nagayaatiin furmaan hin argamaa jettee ittiin amantu mootummaan dabrees kufees ka amma jiru kunis kan nafxanyaas wanni isaan itti amanan humna nama ajjeesuun isaan biratti jaagna injifachuuf jechuun ajjeesanii waan tokko fudhachuu abbaa ajjeesanii mootummaa fudhatan ummata akkanaa kana biratti seerri akkanaa kun hin hojjetu marraa hedduu keessattuu obbo Baqqalaan marraa hedduu achi keessatti ni beekan sinirra beeynaa fi miti waan hundaa agartee muuxannaas ta'ee yaanni kunis ni beeka akkuma gaarii beektan akka hin hojjenne akka fudhatama hin qabne kuni aadaa biyya saniiti aadaa biyya kanaa kan akkamitti jijjiiramee karaa nagayaatiin furmaanni argamuu danda'a har'as taanaan ammallee katti qophaawaa jiran humnaan akkana godhuu qabnaadha ijaaramnee akkana ijaaramnee jedhan waraanaan humna taanee barbadeessinee balleessinee
dhabamsiifneeti ka jedhu irratti mundaawaniiti. Okay? Kanaaf karaa tokko duwwaan akkamitti hojjetamuu danda'a? Kanama waa'ee waraana afeeruu irratti waliin haasa'uu irratti TPLF waliin hin haasofnu ABO waliin waraana bilisummaa Oromoo waliin hin haasofnu. Wanni kana jechisiise maddi isaa maalinni kana jechi akkana fakkeenya kiyyaatti akka amanuutti wayyaaneen irree cimaa waan argisiifteef masilii waan argisiifteef agartee ani waraana bilisummaa Oromoo qeequuf waan danda'an gochuutti jira. Yoo masilii argisiifne yoo jabina kenna humna kenna agarsiifne karaan isin barbaadan kunis dhufuu danda'a. Dhageettii dhagahamuu argachuu danda'a. Waliin mari'achuun taa'uu danda'a. Maali keessattuu iyyuu waan itti waraana bilisummaa Oromoo itti waan godhaniif waan wayyaaneen isaan ijaarte waan jedhamu yaada amantii kana waan qabaniif kanaaf galatoomaa ulfaadha lafiin. Dhiifama takka haga alaarree dhaabattu oduu nyaata fudhannee gaaffiitti deebinee wayyu. Gaaffii dhumaati amma. Baay'ee gaaffii naa dhuma ta'uu yaada. Baay'ee. በተቻላችሁ ነፃ እንድታወጡልን ነው ማለት ከሞት ቢቻል እንድታግባቡ ቢቻል ደግሞ ከሞት እንድታደኑ እና በዚህ መሀል እየተበላን ነው። ቪዲዮ እየተባለ ሰው እየሞተ ነው፣ ሸኔ እየተባለ ሰው እየሞተ ነው። አመሰግናለሁ። አደራ ላለሁ ጋላቶማ Gaaffii tokko Aki gogu Gaaffii kee singa one more. karaa dheeraa yoo waan moorii qabdu karaa dheeraa ne aansisee fly